dhugaan yoo afaan qaban funyaaniin dubbattii jan qananii Andu'aalamtu galaafate eeyyii Andu'aalamtu galaafate ragaa maal qabda kan jedhuu fi ragaa bal'aan isiniif qabadhee dhufe obboleessa qananii Liiban kan jedhamu Andu'aalam Goosaa kadhiyoon tana ragaa godhatee guyyaa tokko Liiban waliin du'a qananii oolchine jedhee inni ragaa godhatee uummatatti kijjibe har'a dhugaa jirtu gadi bahee dubbatee jira afaan Amaariffaatiin viidiyoo kana kan inni qindeesse viidiyoo kana irratti namoonni baay'een dheekkamaa jiru lolaa jiru maaliif afaan kanaan nutti dhiyeessite inni dhugumaan obboleessa qananiiti jedhanii namoonni hedduu lolaa jiru kanallee gabaabsee isinitti hima Andu'aalam maal jedhe akkamitti qananiin harka isatti du'uu dandeesse sababa maalirra dhaabbatti ragaa akkam qabda kan jedhu bal'inaan irratti waliin dubbanna akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oroomaan baga deebiin gara chaanaala Oroomaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share godhaa yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodaa daawwattoota keenya kabajamoo yoo dhugumatti seerri biyya Itoophiyaa san keessa jiraate Andu'aalamii fi obboleessi qananii Liibanillee to'annaa seeraa jala nuuf ooluu qabaniin dhaamsa kiyya isa jalqaba dubbii kana ittiin kaayyanu jechuudha maalirra dhaabbattee kana jetta kan jedhuu fi isinittiin hima gabaabsee jechuudha waan afaan isaanirraa dubbatame ragaa bakka biraatiin barbaannu amma ragaa tokkoffaa afaan Andu'aalamii fi afaan obboleessa qananiirraa waan dhagahame jechuudha mee viidiyoo gabaabduu tana afaan obboleessa isii kanarraa dhaggeeffatu ትናንትና አንዱዓለም ብዙ ነገር ሲናገር ነበር ማለት ድብደባ አንዱዓለም ጎሳ ያደረገባት ቀነኒ ላይ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የቪዲዮ ለቅቄው ነበር የምታስታውሱ ከሆነ እዚህ አይኗ ጋር እንትን ያለው በጣም እንትን ብሎኝ ነበር በልዞኝ ነበር ፎቶን ስለማስቀምጠው ታዩታላችሁ እዛ ላይ የነበረው ነው የመጀመሪያ የኦክቶበር 14 2023 ጆን ሰብራ የታሸጋለች ፌብሩዋሪ 29 2024 ሽጉጥ የተኮሰበት ቀን ነበር ጠዋት ሊነጋ አካባቢ ሲመጣ ሁሌ ተቀያይሮ ነው የሚመጣው እሱ ጊዜ ተነሳ አንተ ለማጋት ትሄዳለህ ምናምን ነገር አለች ሽጉጥ አቀባበላ አንዷል በሩ ጋር ቆሞ ማለት ነው ከዛ እኔ ላናገረው አንተ ጊዜ ከዛ አይሆንም ይመታሃል ምናምን ብላ እሷ የተኩስም አንተ ተረጋጋ እኔ ያናገረዋለሁ እንዳትገባ በመሃል ብላ akkuma viidiyoo kanarraa dhagaa jirtanii guyyaa Andu'aalam qananiitti shugguxii dhukaasullee bira jira bakka gidaararra yookaan dhaaba manaa daawwitiirra silaa ka qananii dha'u shugguxiin mataa isiirra darbee bilillee manaa dha'ellee suurarratti argisiisaa ture akkasumallee akka isiin rakkoo kana keessa jirtu argee ture walumaa galatti Andu'aalamii fi qananii gidduu rakkoon guddoon akka jirtuu fi akka wal caqaacaqaa jiran akka yeroo hedduu rabshaa walitti godhaa jiran argaa ture jechuudha namni shugguxii walitti dhukaase rasaasa walitti dhukaase qixa nafsee wal baaseeti akka seera Itoophiyaatti nama tokko nama wal ajjeesaa jiru tokko argee bira darbe yookaan dhossee bira darbe seerri Itoophiyaa ni gaafachiisaa jechuudha akka nama wal loleessan caala namni bira darbe sun yookaan namni waan san argee akka namni sun rakkoo hamtuu san waliin yaamin qaama seeraa tokko itti yaamin yookaan isaan san seeraaf hin dhiyeessin yookaan isaan san gidduutti nagaa buusee hin darbiin seerri Itoophiyaa ni gaafachiisaa jechuudha isaan caala isaan wal lolaa jiran san caala kan itti gaafatamu abbicha dhossesanii jechuudha kanaafu akka obboleessatti Liiban namni jedhamu obboleessi qananii kun to'annaa seeraa jala oolee innumtuu gaafatamuu qaba jechuudha obboleessumti isii sunuyyuu gaafatamuu qaba jechuudha maaliif yoo jettanii kun ragaa guddaadha jechuudha michiyoon sun akka rakkoo san keessa jiraataa jirtu quba qaba halkanirraa zaa 10tti galee akka walitti dubbataa jiran quba qaba guyyaa irreecha akkanatti tume jee akka inni dabaadabee akka Andu'aalam fuula kana guutuu akkana godhe akka Andu'aalam shugguxii michiyyoo intala dhalatti akkamitti namni shugguxii fudhata intala dhalatti akka inni shugguxii fudhate obboleettii isaa arra maal godhaa dubbata kun ragaa miti jechuudha arra dubbatuuni ragaa dhiiga isiisan hin taphatu ta'a malee waan kalee darbe arra immoo eega isiin darbite booda maal godhaa dubbata osoo kalee yeroo isiin lubbuun jirtu san dubbate silaa furmaata ni qabaaf gama seeralleetiin gama maatilleetiin obboleettii isiitti waliin dhalate seera sanittu yoo dhiyeessan Andu'aalam gaafatee irraa argatuu danda'a jechuudha fakkeenyaaf haadha manaa taa'ee haadha manaa kan kee godhadhu waliin jiraadhu jedhanii malee lubbuu isii balleessi jedhanii hin kennineefi jechuudha kanaafuu obboleessi isii kanarra waan kana dubbatu kuni seeruma sanittuu dhiyaate maalirraa rakkoo maalirraa nu gidduun seenin naan jee Andu'aalam nu gidduun seenin dhiisi naan jee akkamitti obboleettii teetantu'aaf deemtu nama shugguxii itti dha'utti jiru nu gidduu seenin yoo siin jee hin dhiiftaati balbala sanuu sitti cufu cabsitee baatee obboleettii teessaniif lubbuu fi kennuu filattaa jechuudha walumaa galattuyyuu akka obboleessumti isiisun harka keessaa qabutu natti mul'ataa jira jechuudha kana kanumaan darbine jechuudha walumaa galatti lammaffaa irratti namoonni hedduun Andu'aalam Goosaa harka keessa anumtuuyyuu hanga kana duraa dhugaa dhiifama naa godha isin mormaan ture Andu'aalam waan kana keessa harkan qabu Andu'aalam waan takka bakka qulqulluu jechuun waa hedduu dubbataan ture jechuudha garuu amma dhugaan jirtu gaafa gadi baatee
akkasumallee viidiyooleen kana dura yookaan suuraaleen kana dura photoshoppii jennee namoonni hedduun diinaatu waan akkanaa hojjeta jenneef suuraa kananii namoonni gadi baasaa turanii dhibbaan dhibbatti akka dhugaa taate obboleessisi bilbila harka isaatii qabu keessaa mataa isaatii gadi baasee ragaa guutuu gadi baasee dubbatee jira. Kanarratti ragaa guutuu Andu'aalam afaan ufiitiin murteessee jira. Akkamitti yoo jettanii ragaan quubsaan tokko afaanuma Andu'aalam irraa arganne akkamitti kan jedhu isinitti hima. Viidiyoo Andu'aalam deemtanii dhaggeeffatuu dandeessan. Andu'aalam guyyaa dheengadda viidiyoo wayii waraabee ture jechuudha. Viidiyoon inni waraabee ture suni maal jetti? Anaa fi qananii gidduu jibbaan nu gidduu ni jiraa je. Yeroo amma gaafa isiin uf ajjeesuu deemtu kana ana biraa kaateeti laargoo yookaan waan meeshaa miicallafaa miicassanni beektanii miti laargoo dhuddee laargoo isii dhuguuf deemtutti harkatti qabee kichiinaa keessatti seenee harkatti qabee laargoo san irraa fuudhee duraanillee waan kana yeroo hedduu irra deddeebiin godhaa turte akka of ajjeesuuf deemtu godhaa turte yeroo hedduu maatii isittillee himee waan kana irraa furaa jeeni furmaanni tokkolleen dhabame liiban walilleen akkas taane lubbuu isii yeroo hedduu oolchinee namoonni hundinuu quba qaba waadaa waliif seennee je waadaa waliif seennee waan kana gana akka hin hojjenne anilleen gana ittiin deebuunaan jettee waadaa waliif seennee akkasitti deemaa turre je waan kana hin dhiifti jedheetiin hojii intartiimantillee banee itti kennee mana keessa oolu yoo dabbare je sanillee hin dhiifne itti mafuftee je guyyaa parisdee isii guyyaa dhaloota isii kabanyullee halumasin hin kabanyee oolleetuma gallee galgala xiqqisho dubbii wayirratti wal dhabnee hulaa banattee na biraa baatee yeroo xiqqoo jee ani jala deemee kichiina keessa dhaqu kunoo kichiina keessa teessee laargoo dhugutti jirti je laargoon mataa isaatiifuu summiidha mataa isaatiifuu nafsee namaa baasa kana namni hundinuu ni beekaa jechuudha. Maali qananii maaliif kana goota jennaani kana harkaa fuudhee amma eegaa ati kana goote eegaa waadaa anaaf ati waliif galle diidde anaaf ati ganaa walumaanuu hin jiraannu jeetiin ifirraa biraa deemee je akka feetitti jiraadhu anaaf ati ganaa waliinuu hin jiraannu si waliin jiraatuu hin danda'u jeetiin biraa bahee je laala gaama kun ragaa guddaa beekadha kun ragaa guddaadha beeka yoo dhugumatti biyya san seerri jiraate kun ragaa guddaadha namoota lubbuu isii laargoo dhugdee lubbuu fi dabarsuuf deemtu ija keetiin osoo argitu inni kun abbaa manaa isii tahee osoo jiru jechuudha. Mucayyoo san silaa laargoo san hammuma fedhellee yoo aariitti qabaate hammuma fedhellee waada yoo itti diiddee laargoo san harkaa fuudhee sossobee manatti galchee aarii san keessaa eega isiin baate innillee miira san keessaa bahe inni ilma dhiiratiimi miira san hundaa'uu obsee gadi liqimsee jechuudha. Gorsee san keessaa baasee sana booda maatii qabdii maatiitti himee yoo barbaade ofirrallee galchuu danda'a jechuudha. Halkan san walqixa isii summii san dhugaa jirtu summii san harkaa fuudhee achitti dhiisee as deebi'e gara manaatiin seenee je xiqqoo jedhee yeroo nan achi deebi'u hayyee eega gaana waliin jiraatu hin dandeenye siifaa bal'attu jetteetuma na biraa baatee je hayagaa obboleeyyan dhugarraa waliin ka'anii jammarcumarraa walii ka'an malee nama ufiifuu abdii kutatee jireenya abdii kutatee lubbuu fi balleessuuf deemu sana daran namni isii jaallatu abbaan manaa isii abbaan manaa kenkee hayeeyyee si waliin jiraatu hin danda'u gaafa sin jedhu maaltu sitti dhagam siifaa bal'attu jettee haati manaa kee kaatee haga si biraa baatee fooqii sanirraaf darbitu afaan kamiin ol bahee dubbata Andu'aalam afaan kamiin ragaa ofirratti ba'a afaan kamiin ani du'a qananii keessaa harkan qabu jee dubbatame dhugaa rabbii mee afaan kamiin dubbata seerrumti Itoophiyaa sunuu seera akkamii kaje'uutu nama keessa bu'aa jechuudha dhugaa rabbii. Isuma dhugaa bar maatiin dhugaa qabdi abbaa fi haati dhugaa qaban inde bar namni waan birallee yoo dadhabe rakkoo sanirraa hanga isiin xiqqisho of baraartu lubbuu isii san baraaruu osoo irraa qabaate Andu'aalam dhibbaan dhibbatti akka isiin lubbuu ofii uf balleessituuf sababa guddaa kan ta'ee fi fedhii qaba jechuudha. Walumaa galatti akka mucayyoon sun lubbuu ofii uf balleessituuf fedhii guddaatu keessa jira jechuudha. Kana ragaan afaan isarraa dubbatame anaa miti kan jedhe si galee siifaa bal'attu naan jettee na biraa baatee je si waliin jiraatu hin danda'u eeganan jedheeni akkasii hayyeegaa siifaa bal'atu jetteen na biraa baatee afaan isaatiin Andu'aalam viidiyoo isaa deemtanii dhaggeeffatuu dandeessanii jechuudha. So kanaafu namni akkamitti nama abdii kutatee summii san dhugaa jiru balaa keessa nama jiru akkamitti namni jecha akkanaa namaan jaa akkamitti akka isiin lubbuu san uf balleessitu ansi waliin hin jiraadhu amma booda akkamitti jaan namni inde waan fedhellee yoo ta'e ufii qabee sossobee miira san keessaa baasu yoo dadhabe hoo miira keessaa baasu yoo dadhabe seera itti haamee seeratti hin kennu biyyi tun seeran bulti qaama seeraatu jira bar magaalaa Finfinnee jechuun biyya seerri halkaniif guyyaa zaa 24 keessatti hojjetu poolisiin ni jirti qaamni nageenyaa jira achi keessa jechuudha hin kennu poolisii Finfinneetti bilbilee hin kennu bilaasha itti bilbilaami hin kennu si galee
akkana nama lubbuu fi balleessuuf deemutu jira to'annaa seera jala oolchaa jee hin kennu poolisii yeroo san miila irraan baatee fuuti jechuudha achi yoo mucayyoon akka maraattu taate jechuudha mucayyoon sadarkaa san hin geenye garuu du'aaf isii fedhuuni balaa gidduu isii jirtu san keessatti dhiise si waliin hin jiraadhu jeeni daran isii jireenya abdii kutachiise ammallee bifa haarayaan jecha abdii nama kutachiisu akkasiisan namaan je'uuni seera Itoophiyaatti bar nama gaafachiisa akka nama nabsee namaa san baaseeti jechuudha namni seerri akkam jabeeta namni si ajjeesee fi namni qawwee sitti alaammatelleeni qixa si ajjeeseti jira namni sitti aaggate si dha'uuf sitti aaggate qixa si ajjeeseti jira seerri Itoophiyaa si galee qixa gaafatama namni sitti aaggatee fi namni si ajjeese qixa gaafatama jechuudha yoo gaawwanni keewwata seeraa Itoophiyaa irratti barreeffame suni soba taate mana murtiitti illee hojiirra kan oolle taate dhugaadha yoo seerri dhugumatti keewwata seera Itoophiyaa san irratti barreeffamee lafa jiru dhugumatti ka mana murtiitti illee hojiirra oolu taate dhugumatti Andaalam waan kana jalaa ni baa jedhee hiyyaadu jechuudha kijibni miidiyaa irraa kijibamuu fi argitee shashaffananii irra dibaa godhanii bira dabran kun nama hin baasu jechuudha dhiinni xiqqaa fi guddallee mootummaa fuulduratti walqixa jechuudha sigalee kanaafi namoonni immoo obboleessa Qananii Liiban kanarratti duulaa jiru waa'ee dhimma inni dubbate irratti haa duulamu dhugaadha badii guddaa qaba akka isiin lubbuuf baaftuuf innillee sababa guddaa ta'e otoo gaafa isiin fayyaa qabdu hanga irraa dubbatu kana gadi bahee dubbatee furmaanni guddaa ni argama jedhee yaada har'a gadi bahee dubbatuun immoo faayidaan qabdu waan inni dubbate san irratti miti namoonni kan dheekkamanii dubbatan kun eessaa nutti dhufee afaan Amaariffaatiin dubbata afaan simbirootiin dubbatu eessaa dhufe namoonni jedhan hedduudha obboleeyyan waan tokko hubadha afaan rakkina hin qabu afaan fedhee yoo dubbate maaltu rakkina fa'oo namoonni miira keessa galtanii waan akkanallee maaliif afaan kanaan dubbate jettan isin waa'ee afaanii osoo hin taane kan isin dheekkamsaa jiru kan isin aarsaa jiru maaliif dhugaan kun gadi bayaadha maaliif dhugaan amma mucaan afaan isaatiin viidiyoon bayee dubbatee suuraalee ragaaf oolan hedduu gadi baase kun akka Andaalam miidhu akka Andaalam shiraan mana hidhaatti baye waan beektaniifi waan akkanaa kana dubbataa jirtan malee afaan Amaariffaatiin inni dubbatee fi miti jechuudha kana dhugaa jirtu beekne walitti himuu qabnaa jechuudha daawwattoota keenya egaan daawwattootaaf kabajamtoota dhugaan jirtu kanarratti qaamni seeralleen poolisiillee waan kana irra deebi'ee qoratee dhugaa intala tanaa baasuu qaba nu obboleessa keenyallee jibbaan qabnu garuu dhugaa jirtu afaan ufiitiin dubbatee waan jiruufi kana waan ijoolleen xixiqqoo nu beektu qaamni seeraanii wallaala jennee hiyyaan waan afaan ufiitiin inni dubbate kana kanaafuu qaamni dhimmi ilaallatu waan kana ilaalee furmaata akka itti kennu abdii qabna egaan daawwattoota keenya oduu odeessaaleen keenya kanarraa asumarratti goolabamaa oduu biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.